واسي قافتشو تقدم ماريو جتة أم مختار أكا إتشرا دفين دينغتا دفيميس أكا دفين سببني تبت متي سنكاسك مالي متيجو سنو كمتي أركي تاتي في بتسين متأيس أنا كاتني ترجع أولا تبرو جالتني جرامي تروح كتني سيني دو قتني عاريكه سجله مجاون تون بروم سازير قديمتي ويا تو كارك أيه أرجعنا مجاون قلبي كيس سنتي بوتو أبتا جرام تيف ويا أنا مجت ما يسمى بتنتنا ولا ما بتو ديما بوتو ديما ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المنوم الأجر جرت مجاني بدادا بقى جرت تنتك سنو يسنين جرا أمتك وقالي أمتك وقشتي جرتو فيا خيسلي وفين جرا اللي أكو ماركتهم هو هالدول رتر كتن قبا كان الرتب وهاي مكتاري رادو بتشنو فيه فيديو عرقت اسم تكا كانوا بليز مكتاري في كسمة جديد الرأي وانت كتكدو بتشوف ذاك أقول لهم ما هي دتي وجين ترافي راك يا كمان كي سنتين لايك سبسكرايب نران دقتين أمسك عنقوتي هاي بتها وركنا دوبرتين من أبوتو جلقاب جديد اللي جلقاب معلومات هذا يا ربي بتها كنوا ديفيد جرا آدم بدي ديفيد على كل حال دوغا ربي جتون aga to kona dinkan duga rabbi na dinke sabab nisa aku matana dole dubbade butta yero injira kanat yero namni butta yudi sanam no mambultoli ijaratu yu wal isi wal rademu kanati muktar olfu inda butu isa wana ma jaibu yokubut akbutta biya kenya kanduri san bara aboti kenya santa lugu mana badinka yogo butta barakana yamu gara majra yechud jalqa barat buta barak kenya sun ismo bara aboti kenya sun inta taka dirqani jech dirqam ay fedin qabni dirqaniti butani kalani mati ergatani butan bara kenya kun ammo inta no mafgurba wajin maretani wajin galani butta jani garaagarummaa goddo jidduu jira jechuudha waadeet butta barabbooti keenya sante dhuguma aadaa faddinuu fadeemus ta'e galatoomsiin jedhamu kutaa garuu yoo butta bara keenya dhaloota ammaa irra jirru kana ta'e biraan kijaasun nu isa waa jirtu nama jechuu barbaadeet alaa kulli halittuu jechuudha buktaa sababni butee fi yookiin sababni intala xiqqashoo dirqiidhaaf fudhatee fi sababa amma dura maatiin qaran rozi da roza da ergat mani isan didani da intala kadate intala dabi arisani da buteja obbolesi gino kam sagale isa azumana yu muftar to bejala de matin jaqasa yokin dage fada sininja inkanaf sawsani daf intala taqasho buteja to da muftar o mami butani garo mun nadin ku kessa wannan video san kessa wa takka qofan fudde تكفرتي انت لمختار بوتو في الديم وكان نبرا اللي بوتو دافيسا روبي بتاني كان برامو قميص بيت اجيب مال جارتا ورنجي وانا نوالي صح والي صح نقارب من مدينكا جتون انت لخميس بوتو في الديم انتكا ان مو حنكسي روبي بوتي طريق اجرا يصلع ده وي بوتا وركنا نوغانا مدينكا nama jaiba jechuudha ani akka video kana rawanta ka ubadetti yani butta kas daran nama miyu sanatti fakkanne maalidaf takamolu mahay ari dan fiswan butta si fakkatu sababni isa intala namni burabutuuf kae akami durti butana wannana cigafi natte ala kulli halidan gubbastatu maal jedhaniyo bitaanis korani magaalas korani orgeetin koramu maal jedha waa akkasi waytu jira inni caarata jedha sanillee haadeemu aariidhaafis haadeemu jaalatee haadeemu garuu inni butee jira buttaa san tami akka taate sana rabbi walii beeka walumaa galattuyyuu amma maatii intala akka yaada xiyyaatitti
amma sirriitti booranii sababni isaa intala namni biraa buutu feetu jalaa buuta waan ta'eef xiqqoo si ulfaata. Dhugaa rabbi si haa laaffisu hin jaa. Baay'ee si haa laaffisu. Dhugaa osoo wanni kun dura karaa intala jaalatteedha argamuu baate kun hundi hin dhufu ta'a. Haa ta'u sanillee beektaa waan rabbiin takkatti namaaf qoode malee yookiin waan rabbitti siif hire malee abada osoo maaliyyuu taate osoo eessaayyuu taate miti maatii diduu miti maatiin ummaanuu tole kan jedhame kan guyyaa cidhaa qabame addaan boo hedduu jira. Kan sanirraayyuu darbe wal fuudhee osoo wajjin hin jiraate addaan boo jira. Kan sanirra nama dhibbu ammoo wal fuudhee ilmoo waliin dhalee addaan boo jira jechuudha. Maaliidhaaf yoo rabbi wajjin jiraatu siin jee wajjin jiraatta. Yoo rabbi wajjin hin jiraatiin lakki keessan gargar isin hin jee abada wal ga'uun hin jirtu jechuudha. Maaliidhaafu hireen qooda rabbiitii isa jedhan. Kanaaf waan dhabnerraa waan qabnu baay'eedha. Waan dhabnerraa wanni nu harkaa qabnutu baay'eedha. Jarjaraniitiin akkas waan hin taane dalaguun baay'ee ulfaataadha. Jarjaraniitis morka ebaluutiif maal jedhanii akka ebaluutis sirba morma nama jallisaadha Oromoon. Akka ebaluu ta'an ammoo xiqqoo jireenya kan kee afafoo jiru irratti si miidha jechuudha. Kanaaf osoo tasgabbaaniituma tasgabbiidhaan osoo waa'ee buttaa kan keessa siin galin suutumaan jechuudha. Intala dubartiin baay'ee jira. Kan ishee caala bareedduu jira. Kanaaf osoo tasgabbiidhaan taa'ee jedhanu himatee akkasin nullee egaa jedha Muktaaree jennee irraa lafa dhiitaa turre akkasitti fuudhee dansaa ture. Haa ta'u garuu wanni rabbiin fedhetta waan ta'eef ta'ee hin jira darbee hin jira. Wanni jijjiiramu hin jiru. Wanni jijjiiramu hoo jiraate wanni amma inni keessa jiru kana jijjiiruun wanni inni amma keessa jiru kana karaa bareedu karaa shari'aan jaalatutti karaa aadaa fi safuu abbootii keenya Oromoo keenyaatti jijjiiruun hin danda'ama. Garuu intala buutame san jijjiiruun hin danda'amu. Walaas dalagamee jira darbee jira. Wanni darbee hin deebi'u jechuu barbaadeeti. Alaa kulli haaliidhaani. Muktaarri keenya rabbi si haa laaffisu. Rabbi si haa gargaaru. Wayamma hinaaffan qabdi reerooti laata. Oomaa miti garuu nama dhiballee nama xinqallee. Rabbi si haa gargaaru. Rabbi si haa si walii haa jiraatu. Inni guddaa ammoo osoo balbala baay'ee hin cabsin yaani osoo waan baay'ee keessa galanii walitti hin laaqatin osoo akka kan kootiitti akka wallaalummaa kiyyatti karaa jiruun osoo fixame karaa amantii keenyaatiin amantii isaatiin akkasuma karaa aadaa fi duudhaa keenyaatti osoo fixame bareeda ture bareedallee hin jee yaada. Ay butta kana walumaa galatti waan kan odeessuun dhufee Muktaar keenya rabbi si haa laaffisu. Garuu ammoo obboleessi isaa dogongora akka intala kana akka inni buttaa akka Muktaar intala kana buttaa godhe anaan jee inni dubbateera viidiyoo isaa irratti. Garuu kun dogongora jedhee yaadaan akka kiyyatti dogongora guddaa irratti karaa bareedduu irratti hin gorsin obboleessa kan keetii hin jaa. Sababni isaa osoo taa'eetiin jechuudha osoo taa'ee intala biraatti kadhatee itti fuudhe maashaallah yeroo ammoo intala namaa dirqiidhaan yoo akka buttaa duraanii san ta'e jedhaa barabbanam buttaan kun walii lama yoo akka buttaa bara abbootii keenyaa san ta'e dogongora hojjettanii jirtanii jira. Sababni isaa tasgabbiidhaan teessisanii intala biraatti kadhatanii intala biraa fuudhuu danda'a. Garuu yoo buttaa akka bara duraanii san ta'e dirqiidhaan intala namaa boochisanii kuffisanii nu harka kufte jedhanii yookiin kuffisanii fuudhuun suni xiqqoo si hamilee nama tuqa. Maaliidhaaf yeroo siniifu yeroo ammaa garagara. Ijoollee ammaa ijoollee miidiyaa irra beektu. Ijoollee miidiyaa irra guddataa jiranii. Ijoollee waa'ee hawaasummaa kana sirri qoratanii guddataa jiran waan ta'eef. Kan yeroo sanii ammoo jechuudha. Toleefillee jibbeellee akkasuma osoo wajjin jiraatti. Ka ammaa garuu hin jiru waan akkasii. Taanaa waliin jiraachuu dhabna adda deemuudha. Yeroo kana keessa buttaan dirqanii fuudhuun sunoo mee eessaan nama gaafiidha nama baasaan ni jiru ammoo gaafiidha. Kanaaf rabbi isaaf haa laaffisuuf. Maaliidhaafuyyuu yoo rabbi laaffise malee hin laaftu jechuudha. Ijoollee keenya obboleeyyan keessan ta'ee
abbootii keessan ta'e hiriyoota keessan ta'e waan gaarii tokko gorsa yeroo sanii wal qabate jechuun yeroo amma jiru kana yeroo atam nama san gorsitu wajjiidhaan irra dhaabbattee gorsuu qabaatte yookiin kakaasuu qabaatte malee yeroo duriitiif amma waliin geetu jechuudha. Alaa kulli haala inni baga fuudhe hudhiitii isaatti an dhugaa hin gammadeef baga fuudhe irra rabbi wajjin haa bulchu wajjin haa jiraachisu. Garuu kallattii inni itti fuudhe sun xiqqoo si dogongora ta'us fuudhuun dansaadha, fuudhuun bareedduudha. Kan kanaa olii ammoo rabbi si haa laaffisu yeroo dhiyoo keessatti akkasitti gammaatii intalas tole jedhanii akkasitti nama cidha kan kee yookiin guyyaa gaala keessanii gammachuudhaan akkan irraa dubbatu haala sun ja'a. Kanuma jedhan nama gabaabumatti akkuma galaatitti oduun kiyya kana hundi keessanuu naaf jiraadha. Umrii dheertuu ijoollee keenya muktaarii du'aayii kadhaaf dhugaa rabbi du'aayii kadhaaf isiniin jaa qoosa osoo hin taane haqiiqumatti du'aayii kadhaaf. Maaliif yeroo inni keessa jiru kan yeroo murteessaa yeroo rabbi itti kadhatanii fi ganama isiniin jaa yeroo gaarii isiniin jaa bakka itti haasofni kiyya isiniif hin taanetti yookiin fudhatame isiniin hin qabnetti akka ilaalcha kiyyaatti dubbadhe malee akka ilaalcha nama hundaatitti yookiin akka waliigalaatitti hin dubbanne ilaalchi yeroo ngora ta'ee isin bira argamuu danda'a waan ta'eef dhiifama isiniin jaa marti keessanuyyuu yeroo gaarii kan gaarii kan guyyaa ammoo guyyaa gaarii naaf qabaadhaan dhaamsa kiyyaa nagatti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.